Sagaleen keessan hin dhagahamu. Mee sagalee keessan nu dhageessisaa dhagamuu isaatii fi dhabuu isaa jechuun barbaadeeti. Natti dhagahamaa jira na. Ookee, daraaraa eessarraati? Daraaraa eessarraati? Harammayyaa Yuunivarsiitii. Hello. Ookee, Haramaarraa. Bakka baga nagaan nu dhuftanii. Hin dhagahamu? Hin dhagahama, natti dhagahamaara. Ayyee nallee natti dhagahamaa jira. Wanni kee editariin kee mul'ataa? Koodiin kee mul'ataa isinitti? Koodii mul'atuu qaba waan ta'eef. Mul'achuu jira. Alright, mul'atuu qaba. Maafi fagoorraatii waan yoo an barreessu isinillee galuu qaba waan ta'eef fagoorra waan ta'eef sirriitti mul'atuu qaba. Yoo ta'e immoo saayizii isaa dabaluu danda'a waan ta'eef saayizii isaa nu dabalaa jedha yeroo achi geenne amma introdakshinii baranna waan ta'eef ijoollee ofirratti eegne yeroo isaan dhufan daayirekti achi darbina waan ta'eef. Kompiitara irra jirta moo daraaraa? Kompiitara moo moobaayiliidha? Doormii jirtaa? Daraaraa? Doormiin jira. Okay. Doormiin jira. Okay. Konneeshiniin si rakkisa teenaan viidiyoon fayyadamini yoo konneeshiniin si rakkisa viidiyoon fayyadamini viidiyoo yoo fayyadamtu xiqqoo kwaalitii isaatiif jecha sagaleen si rakkasha waan ta'eef yoo isaanii miutii godhiiti oodiyoo irra fayyadame. Daggafaa eessarraati? Ani Haramayaa Yuunivarsiitii irraa. Haramayaa Yuunivarsiitiidha? Haramayaa Yuunivarsiitii irraa si dhagahami? Dhagahamaa natti. Haramayaa Yuunivarsiitii irraa. Hayyee. Tsiyoon Raggaasaa Liseenteetti Gammachuu Dheeressaa seeneera. Daraaraa Taakilee seeneera. Daggafaa Damboof seeneera. Daggafaa fi daraaraan iddoo tokkorraa jechuudha. Iddoo tokkorra. Haramayaa Yuunivarsiitii irra. Okay. Kompiitara qabdan immoo moobaayiliidha? Kompiitara. Okay. Dansa. Maafi caantanettanii wanna liinkii ani wanirra kaa'esan. Wanni nuti fayyadamnu isa kanaadha. Isa kana fayyadamna Visual Studio. Zaambii caaniin jiraanii? Namni caaniin jira as keessa. Maaf seeta har'a xiqqoo hin jalqabna waan ta'eef tiyoorii xiqqoo qofa dubbadhee qaatti taachise. Sablaayimii caanteetta? Hayyee bakka. Maaf seeta kwaalitii qabaa xiqqoo barreeffamni isaallee hin mul'ata waan ta'eef akkasumallee foormaatingii isaa baay'ee gaarii waan ta'eef Visual Studio fayyadamanii Visual Studio wayyaa xiqqoo ijoolleen seenanuuti xiqqoo eennee fi environmentii keenya haadha seet goonee bahuu qabna. Sablaayimii caannee yookaan Visual Studio caannee zaampii caannee fixuu qabna. Wiixataa jechuudha. Kibxata jechuudha. Kibxata isaas wal fakkaatatti koodii seennaa. Of course namni 8 seena se'a. Iyyoon Gammadaa Qalbeessaa, Gammachuu Dheeressaa, Daggafaa, Daraara ijoolleen hafanii konneeshiniilee yoo mabraatiilee yoo gidduu baate baay'isee daqiiqaa 10 fana eeguu akkasii ta'uu qabna. Ammaayyuu badee dhufe waan ta'eef kun rakkina mabraatiif haa ta'uu uumamuu waan danda'uuf isa sana wal eeggachaa daqiiqaa 10 eeganii yoo jibbaattan bahuu dandeettanii. Kanaaf I think namni hundinuu environmentii caaneera yaada maafi zaampii gaafa caantanu lookaal diskii keessa
Zaampi kan jedhu jira. Yoonni isinitti mul'atu dhabe zuumi godhadhaa warri moobaayilii fayyadamtan. Moobaayilii seenuu dandeettan warri deeskitooppii jirtan baay'ee. Moobaayilii yeroo seentanu sagalee keessan dhageessisa waan ta'eef akkasumallee zuumi godhataatuma waan deemtanuufi zaampii yoo isin caanamee raate akkasii dhufaa jechuudha kun. Akkasii dhufaa piroojeektiin keenya HDocsii keessa gala. Piroojeektiin keenya HDocsii keessa gala. Gaafa achi keessa seennu piroojeektoota as keessatti listi goona jechuudha. Fakkeenyaaf kan har'a nuti ilaalaa jirru maay weebsaayitii jedha kiyya irratti yoo isinitti mul'atu ta'e maay weebsaayitii jedha asitti foolderii isaa kiriti gootanii san booda ilaalla. Kanaafuu inni jiraachuu malee akkasumallee immoo viijuwaal istiidiyoon akkanatti isin caanamee jiraatu malee achi warri sabilaayimii fayyadamtan keessa tokko jechuudha tokko isaan lamaan kana dirqama jiraatu malee. So yoo har'a kana jedhe itti hafuufnu bakka nuti. Kanaaf hadda maal laallaa isinii dhagahamaa jira mee isaan qofaa cheekinaa godha hin dhagahamaa miti jalqabu? Hin dhagahamu. Daraaraa waati nu gootu amma miyuutii naa godhi Baay'ee kun aan qofta dubbadhuuti. Miyuutii nu godhaati. Daggafaallee miyuutii godhi. Daraaraatillee miyuutii nu godhi. Miyuutii bakki jedhu jira waan ta'eef maayikiirra jechuudha. Maayikiirra kiliikii godhaa. Weeldan fixxaneettanii. Kanaafuu hin jalqabna. Nuti asirratti dhiifama naa godhaa. Namni tokko na faana itti fufa ta'inaan nama tokko hojii itti fufuu danda'a. Nama lama ta'inaan nama lama. Ani nama baay'achuu miti. Nama fedhii qabu barbaada. Nama fedhii qabu barbaada. Nama tokko ta'e, nama lama ta'e, nama sadi ta'e haga namni na faana itti fufna. Gaafa galmee nama baay'ee galmee nama 50tti. 55 immoo naannoo akkasitti galmeera. Nama baay'ee ture. Of course yoo konnekshinii illee yookaan yoo wanni ampoostii kan dhaga'uu dhabanillee wal dhaqqabsiisaa illee baay'ee afaan keenya waan wal barsiisnuu fi weebsaayitii tokko HTML kaatee haga PHP tti developii goote jechuun waan salphaa miti. Isinillee kan mataa keessanii hojjettaa waan ta'eef akkasitti wal dhaqqabsiisaa ijoolleen keenya carraa kana fayyadamanii itti haafanu. Haadha immoo kan laallu introduction to HTML and CSS jennee ilaalla. Suuta jedha. Koomentiin keessaa waan naa dhufeef yeroo duraa jarjartee tanaan jedhane koomentiin naa dhufeera waan ta'eef suuta jennee wal barsiisna. Namni kooddii sirriitti danda'u namni yaadi kan haala ani itti ibsu olillee hubatullee yoo jiraate ani barataa giddu galeeffadhee waan deemuufi suuta hidhee deema. Isa gaafan geddaa dhiifama naa godha baay'ee jarjartee tanaan jedhane isa sanii akkasitti naa hubadha. Amma immoo haa jalqabnu. HTML it is a markup language dha. Markup language dha. It is a markup language used to create a static web page and a web application. Bu'aan isaa static web page fi web application itti hojjechuuf nu fayyada. Kanaafuu it stands for hypertext markup language. Kanaaf CSS immoo style sheet language dha. Kun immoo HTML markup language dha jechuudha. Websaayiitiif ta'ee websaayitii fi kun immoo style sheet language dha jechuudha. Kanaafuu HTML structural language yoo ta'u CSS immoo presentational language dha. Ilaalla fuuldura jira waan ta'eef. Faayidaan isaanii inni kun web page structurally structurally jechuun caasaa isaatiin structure nu godha jechuudha inni kun. Inni kun immoo layout dha jedheera irratti layout ittiin bareechina. Isa HTML barreessine fuula isaa sirriitti bareechina. So CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, on other media.
miidiyoota biraarraallee ta'uu danda'a, moobaayilii ta'uu danda'a, deeskitooppii ta'uu danda'a, laaptooppii ta'uu danda'a. Akkaataa isaan isaanuun akka nuti bareechinee interfeesii isaa irratti barreessinu kan godhu CSS jechuudha. So CSS control the layout of multiple web pages. Web page baay'ee qabaachuu dandeetta. Iddoo kanarratti web page baay'ee qabaachuu dandeetta. So isa control nu godha jechuudha. HTML structurally web page kenna akka nuti caasaadhaan taagota barreessine akka nuti barreessinu yookaan fuula isaa sirreessinu nu hojjeta jechuudha. Asirratti structural pageidha jechuudha. Asirratti hubadha. Structural pageidha. Asitti immoo CSS defines style. Style define nu godha. So HTML kanaafuu maalidha? Markup language dha jenneerra. Kan inni bakka bu'u hypertext markup language dha. So asirratti amma konseptii ani xiqqoo isinitti himuu barbaadu. What is markup language? Isa kaan isin kilaas keessa barattanii detailii hin deemneen markup language jechuun maal jechuudha? Markup languages are completely different from programming language and from scripting language. Completely different dha jechuudha. So markup languages prepare structure for the data or prepare the look or design of the page. Asirratti garaagarummaa isaa asirra keera. Programming language jira, scripting language jira, markup language jira. Programming language irratti set of instruction yookaan koodii wanta computer sun hojjetu itti himna jechuudha. Asitti set of instruction yookaan tuuti instruction jira jechuudha. Koodiin yookaan tuuti instruction kan nuti computeratti himnu maaliif jennaan outputii irraa eegna waan ta'eef tuuta instructionitti jira jechuudha. Programming language yoo jennu Java, C++, C# fa'aa jechuudha. Programming language. Gara scripting language taa dhufnu. Scripting language JavaScript, PHP, VBScript, Perl, Python fa'a. Kanaafuu sub category of programming language jechuudha. Sabii kanaati jechuudha. Sabiidha. Yoo kun tuuta guutuu ta'e kun immoo sabii isaati jechuudha. Kanaafuu it basically connects one language to another languages. So it does not work standalone. Kophaa isaa hojjetuu hin danda'u jechuudha. Scripting language kophaa isaa hojjechuu hin danda'u. Basically jechuudha. Bu'uumaayyuu it connects one language to another language. Language biraa gara language biraatti connect godha malee ofii isaa kophaa isaa homaa hojjetuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf PHP yoo barreessitan HTML irraa fudhatuu qaba. Markup language irraa fudhatuu qaba jechuudha. Foormii fa'aa fakkeenyaaf submit gochuu barbaadan wanti gara daatabeesii deemu sun scripting language irra yoo barreessitee jiraatte yookaan JavaScript wanti as barreesse sun HTML hin jiraatu malee jechuudha. Kophaa isaa homaa hojjechuu hin danda'u. Gara markup language taa dhufnu. Markup language it involves formatting data or it controls the presentation of data. Kanaaf format goonaa jechuudha. Format jechuun structure isaa eessinne akka nuti daataa keenya structurally barreessinu nu gargaara jechuudha. Kanaafuu presentation language fi structural language as jala jira jechuudha. Lama jechuudha. Presentational language fi structural language as jira. So it does not include any kind of logic and algorithm. Asirratti logic hin barbaachisu algorithm illee hin jiru. Itti dhufna baay'ee fuuldura jira waan ta'eef. Logic maali? Algorithm maali? Maantu kanarra programming language script irra maantu adda godhe? Markup language maantu adda godhe ka jedhu hin laala fuulduratti. These languages are most widely used to design website. Website akka nuti design goonuuf
nu qarqaaraa jechuudha markup language. So garana taadhumnu konseptii computer programming haa ilaallu. Asirratti programming language is basically we provide a logic. Logicii asirra jira jechuudha. Asirra hin jiru sin jedhee logikiin hin jiru yookaan instruction to the computer to perform some tasks to get desired output. Output tokko irraa barbaada waan ta'eef logikii yookaan instruction ati itti kennite san computerri define godhee output isaa nuu kenna jechuudha. So this softwares Java ta'uu danda'a. Word programming language C ta'uu danda'a, C++ ta'uu danda'a. It communicates to the hardware. Hardware in communicate wal godhaa jechuudha. Look, difference asirra jira. So high level language jechuudha iddoo kanarratti. It is high level language. So we have to convert that high level language to machine language. Gara machine language itti jiru qabna. Machine language jechuun maalidha? Computer level language jechuudha. Computer level language jechuudha. Asirratti high level akka jennu maal akka ta'e sirriitti ilaalla baay'ee. Java fudhadhaa. Class jettanii, int jettanii, float jettanii yeroo akkas barreessitan it is English word. Iddoo kanatti jecha Ingiliffaa fayyadamna jechuudha high level. So computer kana hubatu waan ta'eef gara machine language itti nu jijjiira jechuudha. So instruction asirra jiru human readable dha. Eessarra kan jiru high level irra kan jiru. So gara binary itti jijjiira jechuudha programming language kanneen akka Java kanneen akka C++ kun gara machine language jijjiira. Processii isaatu baay'eedha. Gara scripting language ta'aa dhufnu. It's all about giving the script to perform some certain tasks. Script itti kenninaa jechuudha asirratti. Script jira jechuudha asirra. So it connects one language to another language. Kophaa hojii hojjechuu danda'u. Kanaafuu language tokko gara language tokkootti connect godhaa jechuudha. So it used to give guidance to another program or to control another program. Guidance fayyadama kanaafu language tokko gara language tokkootti connect nu godhaa jechuudha. Asirratti ilaala. It needs to be interpreted. No like compiler. Compiler hin barbaadu jechuudha. Compile jechuun hin barbaachisu. Asirratti baay'ee yeroo isin jalqaba koodii tokko barreessanu programming language irra jechuudha. Compile goona. Yeroo compile gootu maanti uumama jechuudha. Class file itti uumama. Byte jechuudha. Byte code itti uumama. Error yoo jiraate error jira jedhee nu deebisa jechuudha asirratti. Iddoo kanarratti jechuudha. Maaliif compiler gidduu jira jechuudha. Maashinii compiler jedhamu jira. Error nu deebi'a jechuudha. Gara kana yoo dhufte compiler hin jiru. So no scope of compiler in scripting language. Gara asitti haadhunu gara kennaatti. Kun maan jenneerra presentational or structural language dha jedheera. Caasaa web page kenna yookaan data kenna ittiin prepare gochuu fi fayyadamna. So it's not asking any kind of question to the computer. It's not comparing things. Asitti logic hin jiru. So it's not asking any logical question. Hojii layout waan ta'eef structurally barreessina waan ta'eef logically waan asirratti hojjettu hin jiru. Kanaafuu it represents view inside a web browser. View represent nu godha jechuudha. So markup language browser itti maal hima jechuudha? Structure web page kennatti hima. Structure web page kennatti hima. It involves formatting data or controls presentation of data. So mostly we use this for design website. Kanaaf hasaa dhufnu generalize goone deemna. High level language jira, assembly language jira, machine language jira, computer jira jechuudha asitti programming language. Asirratti ilaala.
Machine language maal, assembly language maal, high level language maal. Machine language zero fi waan ni fayyadamaa jechuudha. Binary language dha jechuudha kanaaf. Asirratti processii baay'ee jira. Programming keenya barreessine isa keessan galu isa kana PPT isin ergaa. Kanaafuu high level language irratti Ingiliffaa jira. Structure Ingiliffaatu barama waan ta'eef computer understanding godhu gara machine languageetti jijjiiramuu qaba. Kanaafuu processing loojikii as keessa jira jechuudha. As keessatti wanni loojikii jedhamu hin jiru. Markup language keessa loojikii hin jiru jechuudha. So high level language compilerii fayyadamnee baayitii koodii jijjiirra. Virtual machining gidduu kana jira. So 0 fi 1 hin qabna jechuudha. Kana output nu kenna. Konseptii isaa kana fakkaata. Kanaaf garaagarummaa guddaa jira jechuudha jara gidduu. Compileroonni nuti Java irratti fayyadamnu G developer jira, Eclipse jira, BlueJ jira jechuudha. Kan JavaScript web storm jira, Atom ID jira, Python akkasumas jira jechuudha. Kanaafuu tokko tokko isaanii dhuunfaa isaaniitti maal qabanii compilerii qabanii jechuudha. So markup language keessa HTML ilaalleet haadha layout isaa hojjennee baana waan ta'eef. Akkuma duratti dubbadde HTML questionin tokko yookaan wanta ati loojikaali asirratti hojjettu hin jiru structure page keetii qofa itti hojjettee deemta. Kanaafuu browseritti structure kennatti nu hima. Layout isaa maal fakkaata, heading, title, table kan hunda isaa styling isaa maal fakkaata kan jedhe itti nu himu HTML jechuudha browseritti. So HTML it is a combination or a collection of tags. Taagiin barreessinaa jechuudha asirratti. Taagii jira jechuudha. Caalatti amma akka nuti as keessatti guutumatti wanni nu beekuu qabnu taagota as keessa jiran sirriitti beekuu qabnu. Taagota HTML fi CSS keessatti selector jennaan asitti immoo taagota isaa sirriitti beekuu qabna jechuudha. So HTML keessatti konseptiin guddaan element kan jedhu jira. Element kan jedhu jira. Attribuutii kan jedhu jira. Elementoonni kun dirqama beekuu qabna jechuudha. Elementoota as keessa jiran. HTML tokko CSS tokkoon fayyadamtee develop gochuu barbaada seenaan elementoota yookaan attribuutota sirriitti adda baannee beekuu qabna jechuudha. So as jalatti kan laalu elementiin maal akka ta'e, attribuutiin maal akka ta'e, teebiliin maal akka ta'e, listiin, linkiin, foormii, istaayiliin, leeyaawitii fi dhumarratti responsive web page hojjannee baana. Maal fayyadamne? Taagii fayyadamne jechuudha. Elementii jechuun maal jechuudha? It is everything from the start tag to the end tag. Wanti taagii kenna inni kun taagii yoo ta'e jalqaba kaasee haga cufama taagii kanaatti wanti jiru hundi isaa maal jedhama? Elementii jedhama. Fakkeenyaaf elementuu keessa kun maalidha? Headingii jechuudha. Headingiidha jechuudha. Elementii isa. Inni biraa attribuutii. Attribuutii haa ilaallu. Attribuutiin elementii keessa vaaluu nuti barreessinu. So elementiin baay'een isaa baay'inaan attribuutii qaba jechuudha. Attributes provide additional information about elements. Elementii kanaaf informationii yookaan odeeffannoo biraa dabalaa fi jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu asirraa. Inni kun linkiidha. Ankirii jechuudha. Isa kana asii kaasee hamma asitti bakka cufama isaatti taagii jenne vaaluu as keessa jiru. Inni kun maal ta'a jechuudha? Inni as keessa jiru attribuutii jenna. HRF'n kun attribuutii jedhama jechuudha. Asirrallee haa dhunnu haa imeejitti kun kana imeejitti hin galchuuf waan ta'eef imeejiin kun taagii yookaan elementiidha. Garuu inni kun attribuutiidha jechuudha. Vaaluu additti nu godhe jechuudha. Eessatti? Elementii irratti. As keessatti amma
Kana qofaa miti elementii attribuutiin nuti qabnu. Inni kunillee wiirsiil heetiil attribuutiidha jechuudha. So imeejiin keenya kuni soorsii qaba, wiirsii isaa qaba, heetii isaallee qaba. Kanaafuu vaaluu itti daballee jechuudha. Vaaluudha attribuutiidha. Attribuutii itti daballee jechuudha. Eessatti taagii keenyatti yookaan elementii keenyatti. Iddoo kana dhufnu kun paaraagraafiidha. Piin paaraagraafii bakka bu'a. Baay'ee kilaas keessa waan barattaneettanuuf isa murteessaa ta'e qofa irratti fokees godhaa jira. Maafi gara peejii kenna darbisaaf elementiin maal akka ta'e, attribuutiin maal akka ta'e keessatti beekuu qabna waan ta'eef. Inni piin kun paaraagraafiif nu fayyada. Paaraagraafiidha. So piin kun haga asitti elementii yoo ta'u, elementii keessa istaayil kan jettu tuni yeroo baay'ee keleerii isiitu diimaa ta'a. Akkaataa editeerii ati fayyadamteedha waan ta'eef. Kanaaf iddoo kana attribuutiidha jechuudha. So as keessatti weeb peejii kenna hojjetiisaaf ID fi DV'n murteessaadha. DV'n diviizhiniidha. Weeb peejiin kenna diviizhinii hojjenna waan ta'eef DV'n maal akka ta'e haa ilaalluti. DV'n elementiidha. Gosa elementii HTML keessaatii DV'n isa tokko ta'ee yeroo baay'ee akka konteeneriitti nu fayyada. Akka qabeetti jechuudha. Akka qabeetti nu fayyada jechuudha. So block elementiidha jechuudha. Blookii hojjenna waan ta'eef. DV keessatti attribuutiin nuti fayyadamnu DV kana keessatti attribuutonni nuti fayyadamnu istaayilii, kilaasii fi ID qofa. Istaayilii itti fayyadamuu dandeetta. Kilaasii keessatti fayyadamuu dandeetta. ID itti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Okay. Multiple DV jira. Multiple jechuun baay'ee isaa jechuudha. DV'n baay'een jiraachuun mala. Kun DV tokko. Achiin hagasii DV tokko. Diviizhinii jechuudha. Muraa jechuudha. Muraa jechuu dandeetta yookaan diviizhinii jechuu dandeetta. Inni kun fakkeenyaaf harama H1'n H2 jechuudha dhiifama. H2 kun headingii waan ta'eef kun elementii yoo ta'u inni kun kontentiidha. Haramaayaa Yuunivarsiitii jedhee kan barreesse kun kontentiidha. Kaas keessa barreessan kontentiidha. Kan nuti sirriitti dogongoruu malle taagii kana dogongoruu hin qabnu. Ammallee kun paaraagraafii barreessinaa piin elementii yoo ta'e yookaan taagii yoo jenne inni as keessaa kun kontentiidha. As keessatti yoo attribuutii barbaachise barreessuu dandeenya jechuudha. Attribuutii itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf waluma fakkaata kun DV tokko achi hagasii DV tokko. Achi hagasii DV tokko jechuudha. DV sadii jira asirraa. DV tokko, DV lama, DV sadi. So DV jechuun kun DV tokko, kun DV lammaffaa, kun diviizhinii yookaan bilookii sadaffaadha jechuudha. Bilookii jechuu dandeettan. Bilookiin yoo weebsaayitii hojjennu DV fayyadamna waan ta'eef baay'ee hubataatuma deema. Fakkeenyaaf DV keessatti DV sadi akkanaa kana weebpeejii keenya keessa yoo jiraate DV akkanaa kun weebpeejii keenya keessa yoo jiraate tokko, lama, sadi. Haromaya Yuunivarsiitii DV tokko, Mattuu Yuunivarsiitii DV lama, Bulee Horaa Yuunivarsiitii DV sadaffaadha. Akkas wal cina akka inni dhufu, wal bukkee akka inni dhufu yoo barbaanne maal fayyadamna? Akka nama weebpeejii tokko hojjetutti isaan kun qixxeessiin dhufan baay'ee CSS keessa yoo barreessitu wal qixxeessiin dhufu. Kanaafuu filootti kan jennu propertii kana fayyadamna jechuudha. Filootti kana. Filoottiin propertiidha. Isa kana fayyadamna. Asirratti haa ilaallu. Fakkeenyaaf kun inner internal CSS yoo ta'e internal yookaan hin laalla fuulduratti CSS gosa hedduu jira. Internaliin jira, externaliin jira, inlinein jira waan ta'eef hin laalla. Fakkeenyaaf amma my container kan jedhu kun qabee kiyyaa jechuudha. Qabee isaan sadan kana
DV kanaaf DV sadan kana iddoo tokko kan qabeeru isa kana yoo ta'e width isaa dhibba yoo ta'e overflow akka hin jiraanneef overflow auto godheera. Kanaafuu DV kana kun kilaasiidha jechuudha. Hin laala fuulduratti. Kun kilaasiidha. Kilaasii kana keessa DV waan jiruuf kilaasii kana fayyadamee maayik konteener kan jedhu kan fayyadamee DV iddoo kana ibsuu qaba. Kanaafuu maal jedhuu qaba? Filootii jedha. Filootii jedhee leeftii jedha. Leeftii irratti asiitii haga asii qixxee yookaan wal cinaa isaatti akkana nuuf fidu goonaa jechuudha. Filootiin baay'ee barbaachisaadha baay'ee DV keessatti. Gaafa weebsaayitii isaan jalqabnu hin laalta waan ta'eef yeroo isaa isinii gala. Kan biraa immoo kilaas atribuutii kan jennu jira jechuudha. Eessa keessa? DV keessa. DV keessa jirra waan ta'eef DV keessa kilaas kan jedhu jira. Kilaasi kun DV ati itti fayyadamte irratti apply ta'a. ID yoo ta'e qofa yuuniversaalii ta'a. Yuunikii ta'a dhiifama. Yuuniversaaliin kilaasiidha. Yuunikiin IDdha. DV keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee dootiin barraa. CT kan jedhu iddoo kana ilaala. CT kan jedhu dootiin barraa'eera ta'anaan that is class. Kilaasii atribuutii keessaa kilaasiidha jechuudha. Fakkeenyaaf CT kan jedhu kun baakgiraawundii isaa, keleerii isaa, boorderii isaa, marjiin, paadingii isaa hin laala kan hunda. Marjiniin maal akka ta'e, paadingiin maal akka ta'e, boorderiin maal akka ta'e hunda isaa laalla. Kun kilaasa tokko jechuudha. So fakkeenyaaf iddoo kanaan hin galchine malee DV yoo jiraate iddoo H2 kana jechuudha. H2 kun DV yoo ta'e kilaas kan jedhu atribuutii jira jechuudha kun. Isa kana kilaas kan jedhu atribuutii jira. So wanti kilaasa kana keessa jiru bakka itti fayyadamte hundatti apply ta'a jechuudha. Iddoo kana DV kan jedhu jira waan ta'eef DV keessa kilaasii jira. Kilaasiin kun atribuutiidha. So multiple kilaasii waan ta'eef kunillee kilaasiidha jechuudha baay'ee. Kunillee kilaasiidha main kan jedhu. CT kan jedhullee kilaasiidha multiple waan ta'eef. DV tokko keessatti multiple kilaasii fayyadamuu dandeenya. Kilaasii baay'ee kilaasii akkanaa jechuudha. Kun kilaasii tokko yoo ta'e main kan jedhu asii gadillee kilaasiin biraa yoo jiraate CT'n gaditti karli bireesii kana haga asii kilaasii tokkodha. Main kan jedhu dootii qabaate jechuudha baay'ee. Dootii qaba yeroo baay'ee kilaasii irraanfatina. Kanaafuu dootii sanii ka'ee amma dootii biraatti yookaan karli bireesii biraatti kilaasii biraa yoo qabaanne DV tokko keessatti kilaasii lama fayyadamuu dandeenya. CT kan jedhullee kilaasiidha, main kan jedhullee kilaasiidha jechuudha. Kun multiple kilaasiidha. Asirratti hubadha. Kilaas name is case sensitive. Kilaas name case sensitive. Iddoo kana ilaala. CT'n qubee xiqqaan barraa'eera. Qubee guddaan barreessitanii iddoo kana irratti. Iddoo kana dhuftanii qubee xiqqaa qubee guddaa yoo iddoo kan kilaas keeti yoo qubee guddaa yoo ta'e iddoo DV keessatti kilaasa keetii qubee xiqqaa yoo fayyadamte case sensitive waan ta'eef recognizing godhu jechuudha. Case sensitive jechuun kana C keeti kana CT kan jedhu C guddaa gootee DV keessatti C xiqqaa gootee yoo fayyadamte hin beeku jechuudha kompiitarri. Kanaafuu case sensitiveidha if eegadha. Case sensitiveidha. Asitti ismoolii ta'inaan asilletti DV keessatti ismoolii jettee fayyadamuu qabda. Iddoon kun kaapitaala guddaa ta'inaan asilletti kaapitaaliin fayyadamuu qabda. Kanaafuu qubeen asirraa as jiraatu malee jechuudha. CT kan jedhu kun qubee guddaa CT jettee ofitti asitti immoo dhuftee xiqqaa yoo fayyadamte hiriirii dhufaa jechuudha. Kanaafuu case sensitiveidha if eegadha. Yeroo kilaasii baay'ee fayyadamnu koomaa iddoo kanatti jechuudha koomaan fayyadamna. Iddoo kanatti koomaan fayyadamna saniin laala fuuldura baay'ee. Garuu iddoo kanatti akkanuma fayyadamna jechuudha. CT jennee main yoo jenne kilaasii lama ta'uu isaa hubadha. CT illee kilaasiidha, main illee kilaasiidha jechuudha.
multiple classii fayyadamaa jirra DV tokko keessatti jechuudha. ID kan jedhu konseptiin biraa jira. ID illee akkuma kilaasaa ta'e akkuma kilaasa kanaa ta'e garuu uniquely DV specify ta'e unique ta'e tokkotti apply gochuu barbaanne ID fayyadamna. ID attribute is used to specify unique ID for HTML element. Unique waan ta'e tokko itti fayyadamtaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo wayitti deemee DV tokko qofarratti apply gochuu yoo barbaade ID fayyadama. Kilaasii yuuniversaalii waan ta'eef hunda isaa irratti apply waan ta'uuf of eeggannaa gochuu qabdan. ID'n yeroo barraa'u haashtaagii qaba. Akkas jechuudha. Haashtaagii qaba. Kilaasiin garuu dootiidha jechuudha. Garaagarummaa isaa kana. Iddoo kanatti argitane H1 keessa ID qabna jechuudha. ID kun maalidha? Attribuutiidha. Attribuutii fi taagii addaan baattaneetta jedhee yaada yookaan elementii addaan baattaneetta jedhee yaada. Kun elementii yoo ta'u H1 ID'n kun attribuutiidha. Attribuutiin immoo odeeffannoo haaraa gara taagii keenyaatti yookaan gara elementii keenyaatti nu dabala jechuudha. Kanaafuu my header kan jedhu iddoo kana jira. My header irra apply ta'a jechuudha. Maanti ta'a? Kelerii isaa blaakiidha. Paadingii isaa piiksilii 40. Text alignmentiin centerii kana hunda irra apply ta'a jechuudha. Hin laalla beeze. So what is CSS? Iddoo kanatti namni gaaffii qabaatu yoo jiraate maayikii isaa banee na gaafachuu danda'a. Okay, gaaffii yoo hin jirre CSS duratti isin himeera. Layout fayyadamna, peejii keenya akka layout itti fayyadamna. Kanaafuu inline external fi internal qabna jechuudha CSS keenya. Inline internal external dha jechuudha. Inline attribuutii biraatti fayyadamta. Attribuutii style jedhu barreessite fuuldura isaatti fayyadamta jechuudha. Keessumatti bakka ID'n jirutti yookaan bakka DV'n tokko jiru keessa fayyadamna. Achuma keessatti jechuudha. Sarara tokko keessatti fayyadamna. Internal ammoo style fi style kan jedhu gubbaatti jechuudha. Taagii qabna ilaalla. Eessa keessa ta'uu qaba? Headerii keessa ta'uu headii kan jedhu keessa jiraatu malee. Bakka headii jedhu keessatti dhaannee style keenya barreessina jechuudha. External ammoo alaati. Alarraa. Alatti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf asaa dhufee isinitti mul'isu. Okay. Inni kun yoo isin mul'atu ta'e mul'ataa miti. Inni kun headii. Inni kun headiidha. Style keenya internaalii as keessa barreessina. Kan alaa jechuudha. Externalii immoo link jennee galchina jechuudha akkas alarra. Maaliif kun asii barreessira waan ta'eef. Asii barreessira waan ta'eef indeeksii keessa deemee link godha. So link kan jettu kun attribuutii elementiidha yookaan taagiidha. Relation jechuudha kun relation jechuudha. Kun immoo attribuutiidha. Alaatiif finne maqaa isaa my layout kan jedhu kun asirra my layout kan jedhu asitti fide alaati link itti godha jechuudha. Alaati indeeksii kiyyatti hidheeraa jechuudha. San ilaala waan ta'eef kanaafuu headii keessa internaalii fi externalii iddoo kanatti barreessina. Garuu garaagarummaan kana inni kun alaati dhufa. Externalii alatti barreessina asitti. Inni kun immoo fakkeenyaaf indeeksii bira dhufee asiin maan jedhu qaba jechuudha.
style. Iddoo kanatti dhufee copy paste godha. Baay'ee kun wanni hin jiru. Akkasuma barreessita kun boodii namni jettee asuma barreessita. Keessa ta'uu qaba garuu heedi kan jedhu keessa ta'a. Isuma kana alatti baasee jechuudha. Asirratti appilaayin ta'a. Isuma kana asirratti kophaa isaa kan barraa'u godhe. Kanan jalqabna waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu bakka inni itti barraa'u beekuu qabna waan ta'eef achi argee. So sintaaksii isaa H1 kan jedhu kun H1 jettee karli bineensii bantee color kan jedhu kana barreessitee blue yoo jettee H1 selectedidha jechuudha. H1 selectedidha. Color'n immoo propertyidha. Declaration part qaba. Selectory partii qaba jechuudha. Sintaaksii isaa. Selectory partiin elementii kenna ta'a. Duratti sintemeera waan ta'eef elementii kenna ta'a jechuudha. Elementii kenna ta'a. Declaration partiin property ta'a. Property irratti fufee value jira jechuudha. Fakkeenyaaf font size barreessuu barbaadde font size maalidha? Propertyidha. Font size kenna 12 yoo ta'e valuedha jechuudha. So selectory party fi declaration party qaba. Yeroo barreessinu. Okay, yoo computerra jiraattan I hope theory isaa kana yoo ta'u sii keessa deemnee create haa goonu. Yoo isinitti mul'ata. Sii keessa zaampirra deemaati. Hdocsii keessa galaati. Hdocsii keessatti my website jedha. Fakkeenyaaf tokko isinitti mul'isuuti. Yookaan project jedhee haa barreessu. Project kan jennu folderii keenya create godheera. Isinitti yoo mul'ata jiraate jechuudha. Kanaafuu project kan jettu create godheera folderii kiyya. Editorii kiyya irra dhufee tarii yoo isinitti mul'ate so isinitti yoo mul'atu ta'e sublime kiyya open folder kan jedhu jira kun yoo isinitti mul'ateef open folder jedha. Folder hunda isaa dhaqee upload godhuu qaba. Project kan jedhu kun tarii isinitti yoo mul'atu ta'e select godhaa jechuudha. Folderii hunda isaa upload gochuu qaba. Gaafa isa banu projectiin kiyya baname jechuudha kun. Projectiin kiyya dhufeera. Asirra dhufee faayilii kiyya create godha. Faayilii maan jedhu index kan jedhu tarii yoo isinitti mul'ateef index.html jedhee hojjedhaa jechuudha. So faayilii kiyya barreesseera. HTML jalqaba irratti barreessuu qabaa jechuudha. Isinitti mul'ata yoo ta'e yoo mul'anne ta'e mul'atu naan jedha. So akkasitti erga finneen booda iddoo kana maalitti fayyadamna jedheera headii internal CSS fi external CSS headii keessa fayyadamna jechuudha. Layout tokko hojjedhee mee haa ba'uuti. Layout tokko. Layout yoo hojjennu div fayyadamna jedheera. Div.
isiniif suuta barreessa jira waan ta'eef diiviin tokko fakkeenyaaf maal qaba inni irraa kilaasii qaba inni irraa duratti isinitti himi waan ta'eef. Kilaasiin sun maqaa itti kennuu qabna. Konteener jedhutti kilaasii tokko maqaa itti kenneera. Isa biraa immoo isa kanaan konteener. DB biraa immoo asii dhufee barreessa. DB kana keessallee kilaas tokko jechuudha. Kilaas maalidha? Atribuutiidha jechuudha. Maqaa isaa left jennee kennina jechuudha. Kilaasii biraa immoo yookaan DB biraa kana hojjedheera. Iddoo kana taayitilii irratti maaltu barraa? Taayitilii barraa. Weebsaayitiin taayitilii kennitanii gaafa raanii jedhu hin dhufaa jechuudha. Okay. Zaampii keessa waan jiruufi almost projektiin keessan local host ta'a jechuudha. Local host. Maqaan isaa projektiidha jechuudha. Projektiidha kenneera. Achi jala immoo indeeksi jira. Indeeksi dot HTML. Kanaafuu yoo isinitti mul'ate konteenerii fi left jedhee barreesseera waan ta'eef iddoo kana immoo right haa jedhuti. Kanaafuu jalqaba ka eksternaalii isinitti haa mul'isu. Eksternaal irratti barreessine haa laallu. Eksternaalii CSS yeroo barreessan baay'ee sababa kilaas keessa waan barreessanii kanuu fi barattanii tan jedhee yaade maqaa isaa jechuudha. CSS.css extensionii isaa maal ta'a? CSS ta'a jechuudha. Eessa keessa ta'a? Projektii keessa kaa save godhuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf merjini isaa 0 haa ta'uuti. Maal akka ta'e hin laalla torbeen dhufu sirriitti waan laalluuf akkaataa isaa amma liinkii goonu qofa isinitti mul'isuuf malee har'a baay'ee keessa gadi hin buunu. Ammoo boodii isaa hin jira waan ta'eef okay. Iddoo kanatti dhufee refresh yoo godhe wanti haaraa wanni uumamu hin jiru. Maafi baakgiraawundii isaa reedii haa ta'uu jedheera. Diimaa haa ta'uuti jedheera. Yoo ta'e iyyuu waan liinkiin godhiniif naan dhufu. Eksternaalii
liinkii godhuu qaba jechuudha. Eessarratti as dhufee jechuudha. Heedii bira deemee liinkii godhuu qaba. Liinkii godhiisaa fi isinitti himeera duratti maal fayyadamna? Liink. Kanaafuu maqaa CSS kiyya kana fidee mycc.css mycc.css jedha jechuudha. Amma dhufee refresh haa godhuuti. Maal ta'e? Jijjiiram dhufee jechuudha. Maafi liinkii godheera waan ta'eef kun eksternaalii jedhama. Inni kun eksternaalii jedhama. Maaliif eksternaalii jedhame? Alaatii barreessetti fide. Kanaaf diviijinii isaa jechuudha. Diviijinii duratti amma asin maqaatti kenneera jechuudha. Konteenerii jedheera waan ta'eef isa konteenerii kana fuudhee koppii godhee jechuudha. Asirra dhufee inni kun kilaasii waan ta'eef this is a class. Kun kilaasa waan ta'eef asirra dhufne maal goona? Doot maqaa saniin barreessuu qabna. Background blue. I hope maal ta'e? Apply itti ta'ee jechuudha. Konteener bakka jedhu santi dhaqee iddoo konteenerii ta'e santi. Tarii yoo isinitti mul'ata jira. Iddoo kana qofatti. DV dha jechuudha. Kun DV tokko. This is one DV. Kanaafuu asirra fayyadamne. Okay. Isa kana irratti apply godhisaaf immoo maqaa isaa kana fuudheeti koppii CSS keessa deemee kilaasa waan ta'eef kilaas wanni duratti barannee kilaas maal akka ta'e ID maal akka ta'e duratti isinitti himeera. Kanaafuu background yellow ወይ cyan eechi amma asirratti dhufee refresh godha. Maal ta'e iddoon DV waan ta'eef bakka ofiisaa san qofarratti hojjetaa jechuudha. Kanarratti apply hin ta'u, right irratti hin ta'u, konteenerii irra hin ta'u, DV waan qoonneerruu fi akkas ta'a jechuudha. Iddoo isaa qofarratti dhufee apply ta'a. Kanaaf kan hafe amma maalidha? Right jechuudha. Isa kana asirraa dhuftanii maqaa isaa tokko ta'uu qaba. Case sensitive waan ta'eef. Doot jennaa jechuudha kilaasa waan ta'eef. Kanaafuu background isaa blue yellow. Asit dhufneeti gaafa kilik gootan yeloon nu dhufe. Kanaafuu DV'n duratti isinitti hime. DV'n duratti isinitti hime yookaan DVG'dha jechuudha. Qoqqoodama weebsaayitii gara weebsaayitii hojjetuutti waan deemaa jirruu fi almost akka DVG'dha hojjenna. ID illee hojjechuu dandeetta. Tokko tokko akkasitti hojjetaa deemna jechuudha. Okay. Kuni eksternaalii liinkitti goone. Eksternaalii CSS'n keenya iddoo biraa jira. HTML'n keenya iddoo biraa jira. Garuu headii keessa dhufnee liinkii goone jechuudha. Isa kana liinkii goone. Istaayilii isaa istaayil shiittiidha. Kana kilaas keessatti barattanii tiyoorii waan ta'eef isin ilaala. Okay. Gara internaalitti haa dhufnume. Gara internaalitti haa dhufnu. Internaalii eessarra barraa as keessatti barraa jechuudha. Okay. Kana haalleessuuti. Kaalaa kana jechuudha. As keessa maan goonaa isuma kana dhufnee koppii gootanii dot background yellow
Qoy jalqaba isinitti haa mul'isu amma waan balleesseeruuf badeera. Okay. Achi dongeen boodii irratti haa hojjenne boodii. Internaalii appilaayi ta'a jechuudha. Kun eessayyuu adoo hin deemin isuma kana koppii gootanii baay'ee gara eksternaaliitti deemtanii jechuudha. Yeeloo. Yeeloo bakka kana gaaf gootan akkuma duraati baay'ee garaagarummaa guddaan qabu. Kun internaalii ta'e sun immoo eksternaalii ta'e. Isa kanallee leeftii fiddanii koppii gootanii kilaasa waan ta'eef soorii doot kaarlii bireesii bantanii fi okay, can you have almost raayitii waan ta'eef kan raayitii fiddaniitu asumatti dootii ta'uu qaba. Sorry, inni kun hin ta'u. Background cyan black kaleetti kennaa deemna. Bilaakiidha fakkeenyaaf kalerii waayitii gochuu barbaadne yoo ta'e barreeffama jechuudha. Waayitii goota waayitii ta'a. Kanaafuu garaagarummaan isaa kun internaalii barraa inni amma barraa jiru kun inni amma barreessa jiru internaalii barreessita. Inni immoo kun asmarra barraa garuu liinkii ta'uu qaba. Maalidhaan iddoo kanatti heedii keessa dhuftee liinkii goota garuu qixxee tokkotti hin fayyadamtu tokko keessa balleessuu qabda jechuudha. Kana fakkaata bal'inaan guyyaa maaksanyoo waan jalqabnuuf piroojeektii guddicha ijoollee wal affeeraati yaada yoo qabaatan yookaan gaaffii warra qabaatan gaafadhaa. Ijoolleen baay'ee hin seenne har'a maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaafuu mee yaada kennaatii galatooma. Diree Gammadaa nama biraa eenyudha? Okay, namni amma jiru okay, amma maayikii keessan banaati haala itti fufnu ammaa fi haayilaaytii isaa akkami akka CSS fayyadamnu akkami liinkii akka goonu qofa isinitti mul'ise malee bal'inaan piroojeektii guddicha jechuudha. Amma hojjetuuf itti deemaa jirru guyyaa maaskanyoo irraa waan jalqabnuu fi ijoollee amma seente baay'ee xiqqoodha. Aduu seenanee fayyadamne gaariidha. Yoo isinillee galuu baate karaa keessana dubbisaati isiniif ibsa waan ta'eef. Liiban Geetachoo. Liiban eessarraati? Liiban ture goddanyaa Liiban taasisaa jedhin jedhama. Eeshi. Mattuu yuunivarsiitiidha. Mattuudha? Barnoonni Mee maal jetta? waan jechuun barbaanne. Barnoonni sun barnoonni baay'ee gaariidha. Nuti toleera waan ta'eef adeemsuma amma irra jirtan kana yoo itti fuftan baay'ee dansa'a.
Ayyee bakka akkuma kanatti fufna Eeshi. ijoolleen biraallee sheeri godhaa fi ijoollee baay'ee galmaa'e amma ammayyuu waayizee konseptiin tokko jala darba konseptii akkasii kun jala darba yoo deemu xiqqoo hin rakkisa nama waan rakkisuu fi keessattuu weebpeejii guddaa hojjetarra waan ta'eef namni konseptiin wal jalaa badaa yoo deeme gaarii miti ijoollee meetti himaati inni jenna. Rakkoon goo bakka nutti baay'ee toleera bakka adeemsa kanatti nuti guddaa ulfaadha galatooma. Ayyee ishee morkataa ati eessarra? Mattuu yuunivarsiitiirra anillee. Okay, mattuudha. Mattuudha anis waan jedhu barbaade. Akkaataan amma itti deemaa jiru kun baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Kanaaf inni guddaan ammarraa xiqqoo konnekshinii gibbii keessatti waan nu rakkisee fi yeroodhaan hin seenne isaatii balleessinee seenne kanaa achitti konnekshinii gara danda'ametti yeroodhaan seenuuf hin yaalla. Inni guddaan ammoo isaa kibxataa isa maasanyoo sanii sa'aatii kilaasiin wal qabatu kan taanetti sa'aatii nu barbaachisutti ilaalaa fi isa nu qabaa nu barbaachisa barnoota haala kanaan deemuun baay'ee nu fayyada. Kaan guddaa baay'ee isin galateeffannaa waaqa carraa kana nuu kennillee baay'ee galateeffannaa isinis akkasuma galateeffannaa. Haaluma kana keessaa akkam ture? Kilaasiin immoo kisaatiin immoo hanga sa'aatii 11ti. Kisaatiin jira kilaasiin? Een jira amma ganama kilaasii qabaannee galgalaa piraaktisii laabii kan hanga sa'aatii 11ti. Okay, inni sun xiqqoo rakkisaadha. Amma mee maaskanyoorra haa godha. Guyyaa biraa immoo laabii gallee anillee manuma ta'ee barsiisa waan ta'eef gara sa'aatii 12 achaa guutuuti. Inni baay'ee nutti tolaayyuu. Garuu kan maaskanyoo kana amma ijoolleen baay'ee waan innee fi akka gootan godhaati seenaa. Guyyaa san qaxaroo qabanne ba'a. Tole seena rakkoon qabu. Ishee. Galatoomaa. Okay, bakka nagaan tura. Garuu piroojeektiin maaskanyoo jalqabu sun isin jalan darbin.